السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يمتوت في دقة كانت جرجت سنين جتا نجيني كيا اللي زمر برالي لك جرتانت إسرام سيمبرها قوي سنين جتا أرى فرانكي أجايبك وادي سيلوبي فرانكي سنيس مالي كون كيسان دولو رياك يتكرت فرانكي جايبك لوجو فين ديما فرانكي سنيس مالي دران تليفوني وسط بلبلاني جدان يوم سنة مجالا كافتا أما ولتي نمالي بيستا مالي بجيرامتي guyyaa namni yeroo namni si bilbilee nama jala kaasu miti ooltee tiniin nama deebistaayyoo maaliif jijjiiramte maal taate maal argatte jedhaani waan inni jedhu immoo kan walii daalota hamma dhumaatitti na waliin turaa isiniin jedha sheer laayik sabskaraayib gochuudhaan na jabeessa isiniin jedha chaanaalli kun chaanaala haarawaa akkas isiniin jedha hamma dhumaatitti na waliin tura waan inni jedhu immoo kan walii daalota amma ni bilbilaaf. Hello. السلام عليكم. كم نقامي؟ والله الحمد لله نقام كم جرت أبي؟ والله الحمد لله نقام كم يبغى تليفون كم من الركاز ترى ما شاء الله. ما لي قرو ما لرقته. تليفون أنا مرة انكاسته يا كي ما ليتون ما سيقول إيوالا جيتمو إساتو يتوني وان واسجد جداني تنامني واسيت مي وادا جيتمو ما لك دولار ترى مال تابي جرام ترى دورا يو أنسيت يا هلا duraan yoo sitti bilbilee takkitti baan kaasta amma jechuun guyyaa lama akkas guyyaa sadaf atiratti namaa deebisuu eegaltee yoo maal akka taateen beeku maali namni tokko akkanumaan fakkeenyaaf amma amala yookaan ansi beekuu fi amalli ammaa tokko miti maaliif yookaan yoo argitellee fakkeenyaaf daqiiqaa muraasallee yookaan arguu baattu taate telefoonii masa naa deebistaa yookaan sagalee naa keetta yoo dalagara jiraattellee yookaan immoo barreeffama naa keetta amma hunoo guyyaa sadaf atiratti namaa deebistaa maal si godhe yoo waa dhageettellee namni beektaa addaan nama dhiigaa yoo rakkoon kan jiraatullee taate namni akkana siin jedhe yoo namni siin jedhe waan jirtu natti miti argitee iftoomina wal gaafachuun bareedaadha maal taate maaliif jijjiiramte maal argattee siin jedha. Waggaa meeqa ka waliin turre kanaaf waan haaraa asirratti arge bara. Guyyaa jechuun namni amalli namaa ilmi namaa tokko beekanii jira amma immoo ani yoo sirratti ilaaletti hin jedhu akka waan ani waa siin jedhee namni waan tan siin jedhe jechuun namni sitti himee hin jedheetti telefoon namarraa kaasuu dhabuun. Kana maali kana dhibeeyyuu kanaa miti jedhan maal taatee narraa kaasuu dhabda maal si godhee kasin jedhaa si gaafataa jiru barkana. Amma dhengadda kasih bilbile dhengadda si bilbile menam guyyaa sanbata guddaa si bilbile. Akkasii miti amma dhugama jirtu beektaa garaa namaa keessa namaa rabbitu argaa dhugaa jirtu waan si godhe waan dhageetti natti miti. Ani beektaa jechuun akkuma sitti haasa'u kana garaan kiyya keessa illee wanni ba argitee yoo rakkoon fedhillee yoo jiraate anamma jechuun osoo ati waa jettellee kanaan jedhan taate jechi namallee fudhadhu osoo dhagaillee immoo si gaafadha iftoominaan si gaafadha malee yookiin sitti aaree yookaan immoo telefoona sirraa kaasuu dhabeen telefoona si deebisuu dhabuuf tokkollee hin jiru maaliif furmaatan ta'u waan ta'eef. Mee guyyaa fakkeenyaaf har'a si haa bilbiluu haa jennu ganama si haa bilbilu dalagaa ooltee haa jennu beezii taate biizii taatee haa jennu ganama jechuun har'a jechuun yoo har'a si bilbileetti hin jedhe anis guyyaa tokko siin gaafadhu ufa sanbata guddaatii har'a guyyaa sadaffaadha galgala jechuudha kun har'a guyyaa kibxata wiixata iddoo ooltee kibxata galgala jechuudha sanbata irraa kaastee guyyaa sadaffaatti galgala naa deebiste maali rakkoon maali siin jiraaba namni fakkeenyaaf guyyaa yoo hojiirra oole galgala ilmi namaa kamuyyuu boqonnaa ni fudhata telefoona illee ilaaluun kan kennu oolu telefoona illee fayyadamuu kan kennu oolu.
Asli gaafachaa jira yoo barooso dhimmi baasirra qabaadhe maal godhas bilbilee si gaafadhaa'u. Ya? Bakka duraanitti irraa si dhaabee bara bakka duraanii rabbiin malee ilmi namaa jechuun ni jijjiirama waan nama wanni si gaafadheefiyyuu wanni akka si gaafadhu na dirqisiiseyyuu bakka duraanitti irraa si dhabuu kiyya jijjiiramuu kan keeti maaliin si godhe maal balleessee. Ijoollee ni gaafadha beektaa ijoollee yoo gaafadhu ijoollee ni gaafadhe amma dheengadda si bilbilee mi'an kaleessallee ijoollee bilbilee gaafadhe reef mataa nurraa cufee nu bilbilee jiraa jedha aarallee ni gaafadhe ijoollee lama moo sadii gaafadhe hiriyoota kiyya nu bilbilee jiraa ganama kanaa naan jedhan wanni jechuun ana sagalee an sii kaa'e barreeffama an sii kaa'e fi bilbila kiyya naa deebisuu si dhorgee haga guyyaa sadaffaatti jaraafuu ni bilbiltaa ana maaltu si dhorge. Ya? Sedekah aja deh. Amma rakkoo jechuun haadha qabaachuu kan kee hin dhoksita malee rakkoo qabaachuu kan kee kan ibsu barbaadu ni bilbilaa barbaadu ni dhiisaa. Kanaafuu jechuun anamma haaloltuu fi miti bara wanni si lolchiisu tokkollee waan jiru natti fakkaatu. Si gaafachuun jechuun ani hiriyyaa kiyya maal taatitiniin sababni telefoona kaasuu si dhorga maalii hidhee si gaafadhe malee. Si dalagaa way dalagaa kama duraanii san dalayda way achiin jijjiiramne achuma sanuma dalagaatiin hin jirtu rakkoo qabda malee. Natti fakkaan me wallahi jedhime wallahi rakkoon qabu jedhime me wallahi rakkoo takkan qabu jedhe ay ban akkaataan si'a wal dhabame bar jechuun akka duraan si beekurraa ni jijjiiramte waan ta'eef akkamitti si amanare. Kanaafuyyuu ani wanni si gaafadheef beektaa namni erga inni naa bilbiluu dhabe anillee maal godhaa bilbilaaf jedhee dhiisuu ni danda'a garuu akkas osoo hin taane hiriyya jechuun rakkoollee bakka duraanitti si dhabee bar bakka duraaniin jirtu wanni bakka duraanitti si irraa argitee natti si jijjiire maaltu jiraadhaan natti miidha malee rakkoo kan ta'e. Maalirra Mijjaawwan jechuun bakka fakkeenyaaf amma waggaa gara waggaa afuriiti anaafatti kan waliin turre wanni har'a haarawaa dhufe maaltu jiraadha bara. Maal godhee mataa si dhukkubse rakkoo kan keenatti madhuudha baran amma hiriyya jechuun rakkoon fa'illee yoo kan jiraatu taate wal gaafateetiin hin kafure. Karakkoon qabaan obboleessa telefoona guyyaa sadiif maal irraa kaasuu dide wanni irraa kaasuu dhorge maaltu jira amma haadha keetti illee bilbileettiin hin gaafadhe jennaan sila maal ta'e biizii ta'e jennaan isillee maal naan jette lakki jechuun har'aa guyyaa ganamallee naa bilbilee jira reefullee waliin haasofnee jirraa naan jette. Si bilbilee boosa si bilbila jennaan isatu naa bilbilee ani hin bilbilee naan jette. Kanaafuu jechuun ka beektaa otoo balleen agadhiisan qabaa agadhiiban qaba jette.
jetti Oromooni kanaaf waan godhu tokko hin jiru silaa natti machuun hedduu asumaasitti jabaa biraanki sirratti dalaga. Branki malee. Biraankiidha wallah. Akkam jettee qopheeffattee dhuftee branki. Saayibii biraankiidha. Beeshii tole amma seera kaasuu baadde somaa godhutti. Jechuun ani yoo kaastee tumaan bara yoo kaastee tumaan sirratti yaalee garuu kaastee jirta. Kanaaf biraanki sirratti dalagee dhiifama akka biizii taatellee jechuun akka kaasuu hin dhabnellee ni beeka. Ani biraanki sirratti dalaguufi malee waan ibaati fi miti. Kanaaf iddoo kana jechuun hojiileen akkasitti ulfaates ni beeka. Ijoolleen duraas yoo hojjetan iddullee immoo akkasii bira baatee hojiileen addatti kophaa kan jirtu ni beeka. Kanaaf ani waan akkasiin jedheef biraanki sirratti dalaguufi dhiifama siin jedhe yoo zanii natti banne. Ayya akkasii dhiifama jedhiin ka daawwattoota silaalaa jirani. Salaam ittiin qaraa ture? Salaam ittiin qaraa tu? Maali daawwattootni? Channel kun yoo isin haaroo ta'e subscribe bakka diimtuu sangali duba tun immoo argitee warri dura subscribe gootan share like immoo beekaa akka like gootan ta'uu qaba malee akkam jedhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh turtii gaarii ta'u Ayyee hedduu galatoomee. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya akkanatti biraanki ajaa'ibaa irratti dalageetiin hin jira. Akkas isin hin jedha yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessan asumaan dhaamsa kiyya bakka diimtuu santuqaatii warroonni maatii kiyya taatan hedduu galatoomaa warri immoo maatii kiyya hin ta'in bakka diimtuu santuqaatii maatii kiyya tayaa isiniin jedha like, share, subscribe gochuun yoo isin nagootan ani immoo hamideen kiyya jajjabaataa daran jechuudha kana ol akka dalaguufis na jajjabeessa waan ta'eef akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya kama viidiyoo ibaatiin walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.